ittiin garagaluudhaan Oromoon 60 ol du'anii jiru. Nagaan keenya kabajaa hunduma keessaniif haa ta'u har'a oduu ijoo isiniif qabannee dhufneerra. Dooniin nama 157 ol feetee jirtu naannoo Yamanitti garagaluudhaan lammiilee Itoophiyaa 60 ol galaafatteerti. Isin isaan gadhumaatti nu waliin turuu hin dagatina. Akkasumas viidiyoo kana like, share, subscribe gochuu hin dagatina. Guyyaa har'aa bidiruun godaantota 157 feetee turte galaana handaara Yamanitti dhidhimuun lubbuu namoota 60 caalanii darbee jira. Godaantonni lubbuun isaanii darbe kun hundinuu lammiilee Itoophiyaa ta'uu akka hin oolle ibsaniiru. Bidiruun kun bulchiinsa kibba Yaman Abiyaa jedhamtutti kan dhidhimte yoo ta'u sababa haala qilleensa hamaa ta'een taateen kun akka mudate ibsaniiru. Godaantonni bidiruu kana keessa turan keessaa namoota 12 lubbuun baraaruun kan danda'ame yoo ta'u kaan garuu hanga yoonatti akka hin argamin hoogganaan damee Yaman ibsee jira. Bidiruun kun daandii galaana dallaalonni seeran ala itti fayyadaman irra deemaa turte. Godaantota bidiruu kanarra turan keessaa reeffi namoota 54 bulchiinsa kibba Yaman bakka Kaanfaaraa jedhamu keessaa handaara galaanatti argame. Reeffi namoota 14 ammoo hospitaala magaalaa guddoo Abiyaa kan taate Zinjibaar kan jedhamu keessatti akka argamu Associated gabaasee jira. Daandii galaanaa balaafamaa bidiruuwwan hedduu keessatti dhidhiman kanarratti lubbuun godaantota Itoophiyaa hedduu darbee jira. Lammiilee Itoophiyaa jiruu isaaniif jiruu maatii isaanii fooyyessuuf bara baraan akkanatti galaana irratti dhumaniif gadda isinitti dhagahame koomentii irratti barreessaa fi isinis viidiyoo keenyan gadhumatti waan faana turtaniif guddaa galatooma. Akkasumas viidiyoo kana like, share, subscribe gochuun dagatina. Viidiyoo tan walitti deebinutti nagaan tura.